History too. Tole kunoo amma kana fakkaata. Akkuma beekamu liinkii isaa barbaadan kunoo telegiraamii keenya irra jira. Iddoo kana argattu jechaadha. Isa kana kilik gootanii seentu jechaadha. Hubachiisaa sumaanuu erga zoon kun Jaanuwaarii 31 irratti hin dhaabbata jechaadha. Jaanuwaarii 31 irratti hin dhaabbata. Yoo xiqqaate bulii 30 inni nutti himamanteef rakkoo hin qabu. Hubadhaa kunoo fakkeenyaaf amma gadhiifamee ture argitanii. Amma gadhiifamee ture. Kana jechuun maal jechuudha? Namoota onlaayinii jirantu daqiiqaa 10 gidduutti argitanii. Daqiiqaa 10 gidduutti hin badde yoo daftanii hattanii kileem godhattan ta'e jechaadha. Amma namoota muraasatu argate jechaadha. Amma viiyuun laala nama 30 naam jedha. Namoota muraasatu argate jechaadha. Namoota onlaayinii irra jiran malee hin ta'u. Kanaafuu yeroo sana kanaaf chaayinaalii sana hordofuu qabdu kan inni isin jedhee fi amma kallattiidhumaanuu gara zoo keenyatti hin seennaa gaafa seennu hubadha iddoo kanatti ila. Argitanii 38 jettu nan hin darbee egaa guyyaa 38tti hafe maal dhumuudhaaf jechaadha. Kanaafuu jalqabaa kaasee waan hundumayyuu isinitti himaa gubbaadhaan ka'a. Hubachuu kan qabdan inni barbaadamu inni ijoon kanadha. Kun zoo jedhama jechaadha. Kun immoo animal feedii jedhama jechaadha. Kanaafuu kan isin guddisuu qabdan zoo isa kana jechaadha. Isa kana guddisuu qabdu argitanii. Kanaafuu isa kana guddisuudhaaf maal guddisuu qabnaa? Isaan kana dallaa kana yookiin immoo warreen akka kunoo qeerransaa, harree diidoo kana fa'ii, allaattota kana fa'ii, shaarkii kana fa'ii isaan kana hundumaa maal gochuu qabnaa? Lafa kanarratti bituu qabnaa jechaadha. Ayisaa binnaa isa jedhu kun ida'uu kana argitanii. Ida'uu kana argitanii iddoo kana. Ida'uu sana hin tuttu. Gaafa tuttanii maaltu isin dhufaa? Bineeldota yookiin bineensota achi keessa jirantu baay'inaan dhufa. Yoo guddaa bittanii guddaa isinii kenna akkas. Fakkeenyaaf animal feedii meeqaan bitamaa kuni miiliyoona 2.9 bittu. Gaafa miiliyoona 2.9 animal feedii jechuun ishii kana jechaadha. Ishiidhaan yoo bittanii meeqa isinii kenna? Profit per hour 100,000 isinii kenna jechaadha. Leenci kun jechaadha. Kanaafuu isa kana bitachuudhaan maal gochuu qabdu jechaadha isin? Isa kana guddifachuu qabdu jechaadha. Kunoo ishii kana argitanii isa guddaa bituudhaaf dirqamanni kun guddachuu qaba jechaadha. Guddachuu qaba jechaadha. Amma kun 34K jechuun eenyuun maal fa'ii bita jechaadha. 34K yoo barbaade ishii kana bitaa, peepeen bitaa, dooggiin bitaa, elepaantiin bitu. Sababni isaa hin geenye jecha animal feedii kootu hin geenye. Saviyyoon tuqee maal naan jedhaa? Sufficientedha argitanii hin bitu jechaadha. Kanaafuu baalaansii kootu hin bitu. Garuu gara maalitti nageessaa? Gara istaariitti nageessa. Istaarii fakkeenyaaf inni achi 34 hin qabame ture. 34 irratti kana yoon hidhee istaarii ammanaa yoon baase naa bituu nan danda'a jechaadha. Maali istaariidhaan immoo hin bitu. Yoo isin barbaannan warri istaarii baay'inaan qabdanii toonii baay'ee qabdan ta'e bitattanii fayyadamuu dandeessu. Bu'aansaa kanuma keessanii jechaadha. Kanaafuu amma istaarii malee guyyaa 3-4 wayii yoo turre bituu ni dandeenya jechaadha. Obsi eeganni taaskii ta'uu hojjechuu dhumuudhaan jechaadha. Kanaafuu jalqabaa alliyaansii ilaalla. Alliyaansii kireet gochuu warri barbaadan kun alliyaansiin kanadha. Alliyaansii tokko immoo akkamitti kireet gootu? Alliyaansii xunnaa kunoo animal feedii 100,000 barbaade jechaadha. Isaan kireet gootu yookiin warra kireet godhan jala seentanii hordofuu dandeessu jechuudha. Boost inni isiniin jedhe kunuunsa kana argitanii boost inni isiniin jedhe. Amma boostii kana gaafan tuqee hubadhaa jalqaba yoo warri ishii diimatti ta'e hin binne jechaadha. Boostiin goone jechaadha. Amma boostii kana maaliin increase goone jennee animal feediidhaan argitanii iddoo kana animaalidha. Amma boostii kana barbaadan bitachuu dandeessu. Yoo barbaadan tokkicha al tokko qofa bitamuu danda'ama jechaadha. Fakkeenyaaf kanuma parsantiinuma kan nan bitadha. Parsantiin 15 kan hin bitaa. Inni hojjeta jechaadha. Sa'aatii 24 hojjeta. Innaa sana kun argitanii ishiin diimtuu sun baddee jechaadha. Inni diimaan kun irra jirus yoo barbaadan xuxxanii meeqaan guddifachuu dandeessu? Profit per hour dura meeqaan hojjeta wolfiin kun? Wolfiin kun profit per hour sa'aatii tokko keessatti 1,200 naa galcha ture. Yoon kana tuqe immoo 1,600 jechaadha. Fi animal feedii meeqan irraa fudhata? 480 irraa fudhateetu gara meeqaatti gara 1,600 naa guddisaa jechaadha. Yoo barbaadan akkasii isa guddifachuu dandeessu.
akkasitti mandara kana hundiyyuu kunoo isa kanas ishii kanas hundiyyuu jechaadha bibbituu dandeessu jechaadha. Isa kanas kunoo barbaadan kanas hundumayyuu tuttuxanii bituu dandeessu jechaadha. Waan salphaadha, baay'ee waan ulfaatu miti. Kanaafuu mandara iddoo kana keessa amma boonasichi yookiin iddoo kan dhufa iddoo dhufu hin beekamu. Sa'aatiitti dhufe sanatti seentanii fudhachuudha. Har'a update kan ta'edha. Kunoo kun itti dabalameera. Dura kan laalaa turre gibbii kana keessadha. Mandara kana keessa laalaa turre amma immoo mandarri haaraan tokko dabalameera. Kun akkuma argitanii mandara haaraadha kun. Uma garaagarummaa hin qabu. Suma duraadha jechaadha. Bituudhaaf kanuma kana akkasuma jechaadha argitanii. Isa kana qofa tuttanii akkuma duraati jechaadha. Asuma fi animal feedii keenya fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Tokkuma isaa sana beeknaan mandara ammantu dabalame malee wanti haaraan hin jirru. Kanaafuu akkuma beekamu waan jiru hundumayyuu riiwardii keessan fudhachuun dagatiin akkas kan guyyaa jechaadha. Kanaafuu isa kana airdrop jettu laalla. Airdrop gaafa tuttanii waaleetii keessanitti connect gootu bakka kana. Iddoon kun waaleetiidha. Connect godhadhaa hin tuttu. Achiin waaleetii yoo barbaadan toonkiiparii yoo barbaadan maayitoo waaleetii waan qabdan hundayyuu barbaadan tokko isaatiin connect godhachuu ni dandeessu jechaadha. Inni kan biraa immoo friendii immoo kanuma share godhachuu ni dandeessu jechaadha. Isinii galee yoo barbaadan friendii keessanii abbaa barbaadan friendii irratti garuu argitanii inni kuni namoota join godhanidha. Isaan kunniin garuu liinkii isaanii seenanii warra hin jalqabnedha. Kanaafuu kanaan adda baafachuu ni dandeessu. 50 isinii kenna jechaadha, baay'een kennu. Yoo akkaawuntichi pirimeemii ta'e 500 isinii kenna, pirimeemii hin taane taanaan 50 isinii kenna. Maalumaafuu inviteeshiniin airdrop irratti baay'ee iddoo guddaa kan kennamuufidha. Kan biraa immoo taaksii ishii jettu bira dhattu ishii kan argitanii. Taaksiin tuttu gaafa tuttanii isa kana yeroo hundumaa seenaa fudhadhaa guyyaadhaan sa'aatii 24 keessatti al tokko jechaadha. Deelii riiwardii hojjedhaa. Inni kan biraa immoo toonii qabdu yoo ta'e toonii duwwaa tuqaa tokko kennitanii animal feedii 100 argattu. Riibasii immoo toladhaa. Galgala gadhiisanii maaliif hundumtuu galgala bareeda waan ta'eef guyyaa hojjechaa ooltanii yoo galgala seentanii hin gadhiifama. Sa'aatii barbaadde fudhachuu dandeessu. Guyyaas admiinis hin gadhiisu, admiiniin jira waan ta'eef gadhiisuus ni danda'a waan ta'eef kanas toon tiraansaakshinii yoo toonii tiraansaakshinii gootaniitti yoo ta'e kanas boonasii isinii kenna. Inni kan biraa immoo eksimpaayirii argitanii kun eksimpaayirii fide argitanii eksimpaayirii deesembarii 10 irratti nan kenna isa jedhee ture kun asirratti 500 kenne. Akkasuma friendii namoota 10f share yoo gootan waaleetii keessan connect gootan 2000 isinii kenna. Friendii keessan invite 5f immoo invite yoo gootan 2000 isinii kenna. Akkasuma immoo deemtan chaanaalii isaanii kana join gochuudhaan riilii guyyaadhaan isinii kennamaa. Telegiraamiin korri jira waan ta'eef kana qofa isiniin kennu. Kan biraa immoo kanas isiniin kennu yoo boost isiniin jedhe sababni isaa boostiin warreen pirimeemiidhaaf ta'a. Pirimeemii warra qaban akkaawuntii isaanii warra pirimeemii godhaniif ta'a. Kanadha yaadni jiru kanadha. Wantoota gaaffii isinitti ta'an yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu. Kan isin hubachuu qabdan ishii kana jechaadha kunoo. This number of token you will get from the airdrop kana argattu jechaadha. Inni ijoon kanadha. Kana guddifadhaa. Amma fi miiliyoona 1.4 geenyeerra. Kanaaf isa kana guddisaa paraaworii keessanittis kunoo kanaan yoo guddisuu ni dandeessu jechaadha. Wantoota gaaffii isinitti ta'an yoo jiraatan kaawwachuu dandeessu. Nagaan oola.